dammoo namummoo akka mataa keetti jaaladhu jedha. Kanaaf iyyuu nama jechuun immoo walii lama jedheen keenya nama jechuun nama normaal bakka si galtee kanaaf iyyuu nama kamuun hin jaaladha. Okay Yesuusuma qabatee nama addan baasin gubbaadhaa kaasee maka jalatti nama walumatti adda miti adamii kaasee Yesuus si'i ana nama hundi keenya. Maayyoo namni sin kabaje simmoo kabajaan beektanii garuu sin akkaman sin godhaan maal amma Yesuus namummaa Yesuus nan kaadaan namummaa Yesuus kaanaan immoo maaltu fannoo gubbaarratti fannifamee jedhan ambar Yesuus Kiristoos amala lama qabaachuu isaa nan beekamaa biroo Yesuus Kiristoos amala lama qaba amala namummaa fidi ragaarraa amala lama ammas sumatti dhaabe haasaa gabaabsi amala lama qaba kan jedhu fidi wangeela keerraa amma ragaa kallattiidhaan. Atu Muhammad ergamaa ta'uu isaa ragaan qabdu. Allahu waamee ergachuu isaa ragaan qabdu. Waan amma fidi nasi gaafate durseensi gaafate ammas akka dheengaddaa taartaa laamate durseensi gaafate fidi yoo jiraate amala lama qaba Yesuus kan jedhu wangeela keessan boqonnaa 66 kan qabu kan achi gosa 81 kaadde reefuu keessaa baata. Maali naa obsi akka nama baratee ta'e immoo baranne. Ati akka nabi Muhammad hin baranne moo akkam mee dhaggeeffadhu. Barsi dhiisi waa'ee Muhammad dhiisa inni sin dhiphisi maal goota inni namaa barsi namaami. Si dhibbisee waa'ee waaqummaa irratti haasaa ramne waa'ee namummaa miti. Siidan deebisaan jedhe namummaa keessatti iyyuu nama cubbamaadha inni. An rakkoon qabu nama dogoggoraadha nama badii qabudha. Mee fidi Quraanarraas fideeti rakkoon qabu Yesuus iyyuu cubbamaadha yoo barbaadde siin kenna akka ani cubbamaa ta'e cubbamaadha inni iyyuu. Waaqa ragaan qabu. Dhugaa Yesuus akka quraana keenyaatti dhaggeeffadhu akka quraana keenyaatti cubbamaa miti akka wangeela keessanitti garuu cubbamaadha. Tawakkale maa sardamtaati qo wal faana haasofna ragaa an amma san siin jedhe siifan fida. Ni jedhati mos Yesuus cubbamaadha jette sana fida akkuma eeggadaan rakkoon qabu sammaa fidi gaaduu fidi meessa nama siin jedhe ishii rakkoon qabu fidi. Tole ishiin jedhe maqaa isaati lakki jedhee sin dinnee bar aqiitti wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko baafadhu kaydii ittaansuudhaan immoo wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 14. Kana guddisiif akka wangeela Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko dura sagalee ture jedha dhiisin dogoggoriin isa beeka sagalee ture innumti iyyuu wal dhaba beekta miti ingiliffaani sagaleen jedhu sitti hima amaariffaanis sagaleen jedhu. Oromifi bichaadhaan sagalee jedha kanati barreessiteedha inni kun iyyuu. Abbaan Gilippa. Naafsi abbaan Gilippa. Qoy siifu qoy anatu beeka likki isaanii jira. Naafsi kifileetillee mootii qabadhu. Akkan siin jedhe tawakkale. Tokkoffaani ijjedhe ka tokkoffaani waa'ee Ingiliffaa waa'ee Amaariffaa dhiisiiti nuyi warra afaan keenyaatiin aadaa keenyaatiin waaqa keenya waaqessuudha okay. Kanaaf iyyuu waa'ee afaan waa'ee aadaa namaa waa'ee namaa isatti barreessite qabar isatti barreessite miti jedhi nan dhaggeeffadha rakkoon qabu isatti barreessite jedhi rakkoon qabu sirraan dhaggeeffadha dubbadhu. Caatii qamaatettaarra. Kunumaa miti haraqeen nunne har'a guyyaa har'aa haraqeen nunne bar haraqee yoo dudde duwwaa dogoggortaa ayyaanaa wal qabsiiftee waan dhudhi natti fakkaattatis. Garabbi tokkichaana warra sana ayyaanessu miti. Ati amantaa makoyyoo dabaastee beektu bara. Baal maafi wallaale morma keettiin argeera barsiin fida footoo kee yoo barbaadde. Suura koo maajii fudhatte ameen sibiillee haa ta'u. Kalian kun garaa kun nyaata beektaa? Engadda fitiin fiddaannaa waan irraa dubbatu dhabeennaan dukkana keessatti daftarii irratti barreessee kunoo naan jedhe. Irraa baasennaa. Otoon isa ta'e asin deebi'u akkas taanaan baay'ee toose. Bari maal sobuun amala kaa sobuun isin biratti amala waan ta'eef sobuu dandeessu. Wangeelatti isin iyyama. Soboo wangeelatti isin iyyama. Somnessitu. Fidii macaafarraa sama dubbatte kanaan jedhe Yesuus cubbamaadha. Fidii fiddaannaa waan godhu dhabeennaan. Ammati waan si jaalladuuf keessatti ganaa islaama taatuuf isin jaalladha. Ati maaliif maqaa kiristaanaa baafattee Abdul hin baafattu? Kiristaana eessaa fuute hin qabdu yoo ta'e immoo kiristaanuma kan jedhu iyyuu hin jiru eessaa fuute mee fidime. Nansa tawakkal raggaasaa. Fidime caaffata isaa nasu. Nasu maqaa koo guddisee. Nasu mee fidime. Hin baranne kun baay'ee suusse. Maal kana nurra teessistaa abba gadi buuse. Jedhe daraa rakkoon qabu.
Jedhe dara hoggoraa seetee hoggoraa mana barumsaatti nama hoggorsa cherchii nama hoggorsa seetee. Maal garaas Isa bitan manni kun. Dhaabi dhaabi. Gurbaa Wayi foggora. ati iyyuu jirtaa namicha dubartii sagal wajjin dhiqannaa tokkoon ciisu kan ergamaa jettu. Barra koon qabu nama inni malee waaqa miti ati immoo waaqatteetu nama nami qabatu nama karaatti dhalattee tamanaa artaati bari dhiis dhugaa situ qaanaa dhugaa waaqa dhiisa cibatti haasaasa walba nanaas noormaali. Gadda ammas waa mucaan kun jedhee ragaa ba'ee keessaan asii erga poosti goota akka jedhe gadda tawaakal nafseetii hin dubbatiin maayii biroo hin dubbatiin rabbii jedhi ani Muhammad ergamaadha jedhee amanaa garuu immoo waaqayyoo kana uume miti jennaan ni anu akkas jedhee amanaa naan jedhe. Tawakkal. Kun ciruma hin jiru. Ragaa ba'e dhugaa waaqayyoo soo jiraataa akka jedhee ragaa ba'e. Ani ergamaa hojii keessan itti ilaala. ganne jedheen amanaa inni kan maarree anu akkas jedheen amanaa jedhe. Kolfii marti waan na ciccitee. Qortu ganaa islaama taata yoo rabbi jedhe. Qortu kun Ati bari si fiduuf qophiidhaan inshallah. Diinatti Qortu dhufee. rakkoon hin jiru dhiis. Haara mucaan caatii nyaatee dhufee qortu. Hayyee Jedhi tawaakkaale araqeen nunne guyyaa irraa dhiisi. Dhiisi. tawaakkaale qoy nu warra raqee dhugu miti mucaan hayaa Nuti warra raqee dhuguuf itti maal taate ati? Inni dhummaani dhuguu sagaagaluu sirbuu shubbisuu ol gallaan shubbisuu gabbaanaan dubbisuu si beekaa dhiisi waa'ee kee. Gabbaanaan dubbisuu. hojii keetu bee na guddisi si ilaalchisa hojii keessan. Ana mucaa kana Qortu na guddisi si ilaalchisa. ol gallaa shubbisuu gadi baanaan dubbisuu dhugumadhas nuti bakkuma garatti hin dubbisne bar nu dhaloota dubbisuuti dhaloota qubeeti bar nuti warra dubbisuudha. Dhaloota gubbee kanaaf oolammattu baadha sagaagalummaan si biratti rakasa baadha. Birriin barbaadu. Dhaggeeffadhu tawaakkaale amma gaanatu likkii keessatti hima dhaggeeffadha sagaagalummaan sin biratti rakasaatti sagaagalummaan Muhammad biratti riskiidha Muhammad sitti hordoftu waa'ee sagaagalummaadhaaf Muhammad miti kan dubartii bishaan waraabduu fi wajjin kan ciise stop dhaabbadhus akkasii sagaagalummaan karaa amantii keessanii seene iyyuuti dammoo mucaa waggaa jaatti umurii malee fuuchuun iyyuu wanta hin taanedha dhaggeeffadhu waa'ee namni kabajaa yeroo sitti haasa'utti of eegi nan kaahin ani isiniin kabajaa yeroo isin garuu daangaa dabartan dikkii keessan isinitti mannaa ta'e. Okay? Halkan tokkotti dubartii sagal taaf gochuun iyyuu ta'u dhiqannaa tokkittiidhaan maal jechuudha? Kun iyyuu koo karaa itti sagaagalummaan fedhiin foonii gadhiifamuun seenedha jechuudha karaa tokkoon. Si galee? Alagaama muutii kaafachuu iyyuu hin beeku warri lafaa jira. Kottu beeyama sitti daangaa darbinaa ta'e boy gadi. Kaahin namni daangaa dabarraa likkii namatti hima. Waitan seera gunin na tewe palpan. Tahu lagi tak nama futsal. Lubu dhugaa waaqayyo waan amma nuti jenne kuni raagaa qaba raagaa kana baasiif. Fakkeenyaaf haadhollee garuu xiqqoo si waa'ee ortodoksii xinnoo waa'ee ortodoksii gashuu barbaade garuu mucaan kun akka kana dubbadhu na taasisa tokkoffaa nuti warra Protestantii jechuun mormanii yookiin didanii warra ba'an warra dhakaa gabbaruurraa muka soqatanii mukatti sagaduurraa warra dubartiitti sagaduurraa sinii galtee warra farsoo waan akka waan isa kan hin beekamne waaqa tolfamaa mataa irratti baatanii laga wajjin buluurraa diddeetu Yesuus isa fannoo gubbaarratti fannifamee namoota gubbaa fayyisee qoyee obboleesso Yesuus Kiristoos qofa kan ishee lallabdu hafuura qulqulluu qofa kan ishee